Oduuf odeeffannoo gaggabaabaa kan guyyaarraa dhaga'uu qabdanan isinitti himaa. Waantiyyaa Salamoonii fi Dooktar Naahom Giruum ambaasaadara ta'uu danda'anii kan nama ajaa'ibu Waantiyyaa Salamoon ambaasaadara Itiyoo Telekoom ta'uudhaan muudamteetti. Baay'een keessa nagaa akkuma beektanii Waantiyyaa Salamoon umurii ishii waggaa 13tiin miidhaa isheerra ga'een ulfoofte. Erga ulfooftee boodas umurii ishii waggaa 13tiin haadha mucaa taate. Erga haadha mucaa taates miidhaa gurguddaa keessummeessite. Mucaa ishii waan nyaachistu dhabdee ofii ishiillee waan nyaattu dhabuudhaan rakkinaan dararamaatti turte. Isaan boodas gargaarsa barbaachaa gara televezyiinii EBS deemuudhaan dhaabbanni televezyiinii EBS akka ishee gargaaruuf gaafatte. Dhaabbanni televezyiinii EBSs gargaarsa isheedhaaf taasisuudhaan akkasumallee qophii televezyiinii isheedhaaf hojjechuudhaan uummannis akka ishee gargaaruuf haala isheedhaaf mijeesse. Boodarras manni kiraa isheedhaaf fudhamuudhaan gargaarsa isheedhaaf taasifamaa tureen jireenya akka eegaltu haalli isheedhaaf mijate. Haala kanatti fayyadamuudhaan isheenis mucaa ishee karaa gaarii ta'een guddifachuutii eegalte. Yeroo amma ta'e erga turteetii booda garuu dhaabbanni televezyiinii EBS birrii isheedhaaf walitti qabame hunda akka al tokkotti isheedhaaf kennu gaafachuudhaan jireenya dhuunfaa ishee ofii ishee of hoogganuun akka jiraachuu barbaaddu dhaabbata televezyiinii EBSitti himte. Dhaabbanni televezyiinii EBSs birrii uummatarraa guure hunda isheedhaaf kennuudhaan hariiroo ishee faana qabu guutummaatti addaan kute. Isaan booda garuu Waantiyyaa Salamoon haala nama ajaa'ibuun gara tiiktookii dhufuudhaan viidiyoowwan garaagaraa hojjechuu jalqabde. Akkasumallee hojiiwwan moodeliingii hojjechuu jalqabde. TikTok irrattis beekamtii guddaa horachuudhaan tiiktokeroota bebbeekamoo wajjin viidiyoo garaagaraas hojjechuutii eegalte. Isaan boodas beekamtii argatte kanatti fayyadamuudhaan yeroo ammaa immoo dhaabbanni Itiyoo Telekoom biraand ambaasaadara dhaabbata isaanii godhachuudhaan Waantiyyaa Salamooniin filataniiru. Ji'oota jahaaf kan turus birrii miiliyoona 1.5 waliif mallatteessaniiru. Kanaafuu salphumatti ji'oota jahaaf kan turu birrii miiliyoona 1.5 dhaabbata Itiyoo Telekoom irraa Waantiyyaa Salamooniif kanfalameetu jira jechuudha. Waan ajaa'ibaati. Gama biraatiin immoo kiliinikni ispeeshaalaayizidii gogaa Dooktar Feezel Dooktar Naahom Giruumiin ambaasaadara dhaabbata isaa godhachuudhaan filateera. Dooktar Naahom Giruumis Dooktar Feezel ispeeshaalaayizid deermaatooloojii kiliinik waliin waliigaltee hojii waggaa tokko waliif mallatteessaniiru. Birriin Dooktar Naahom Giruumiif kaffalame hagam akka ta'e ifatti beekamu baatus Dooktar Naahom Giruumis carraa ambaasaadara ta'uu argateera jechuudha. Odeeffannoo biraatiin immoo pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp xalayaa Isaayyaas Afawarqii barreessaniiru jedhamaatii jira. Pirezidaantii US Doonaald Tiraamp xalayaa pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afawarqii barreessuu isaanii ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yamaanee Gabra Masqal dubbataniiru. Akka odeeffannoo Yamaanee Gabra Masqal fuula X isaanii irratti barreessanitti ergaa Tiraamp gaafa adoolessa 30 bara 2025 pirezidaantii Eertiraatiif erge kun Waashingitan Asmaraa waliin hariiroo wal kabajuu fi wal ijaaruu deebistee jalqabuu barbaadde jechuudhaan dubbatanii hariiroon dhugaa fi wal kabajuu irratti hundaa'e carraa nagaa gaanfa Afrikaa fi Galaana Diimaa keessa jiraachuuf fooyyessaa jechuudhaanis aangaan Eertiraa kun dubbatanii. Akka Yamaaneen jedhanitti taanaan Tiraamp miidhaa fi rakkoo bulchiinsi Baayiden addunyaa irratti uume deebisee fooyyessuuf jiras jedhamaatii jira. Bulchiinsi Joo Baayiden yeroo Waayit Haawus turetti waraana Tigraay keessa tureen wal qabsiisee ejensiiwwan nageenyaa fi biizinesiiwwan Eertiraa irratti qoqqobbii kaa'aa turuunsaas ni yaadatama. Qoqqobbiin kun ajaja waliigalaa waraana Eertiraa Jeneraal Filiip Walde Yohaannis dabalatee aanga'oota irraas kaa'ameetu ture. Kun osoo kanaan jiruuti bulchiinsi Doonaald Tiraamp garuu yaaddoo nageenyaa biyyoolessaa jechuun biyyoota biroo 11 dabalatee Eertiraarra dhorkaa viizaa guutuu ji'a darbeerraa kaasee hojiirra oole kaa'eetu ture. Ajajji dhorkaa viizaa guutuu Tiraamp jalqaba adoolessaa beeksise kunis paaspoortii dabalatee fudhatamummaa sanadoota Eertiraa gaaffii keessa galchee kan turedha. Kana malees Tiraamp Eertiraan yeroo dheeraatiif lammiilee ishee Yuunaayitid Isteetsi irraa gara biyyattii ari'aman fudhachuu didaa akka turtes himate. Kana malees Tiraamp Eertiraan yeroo dheeraadhaaf lammiilee ishee Yuunaayitid Isteetsi irraa gara biyyaatti ari'aman fudhachuu didaa akka tures himate. Eertiraan garuu himannaawwan Ameerikaan irratti dhiyeessitu fudhachuu diduun dhiibbaa fi qoqqobbiiwwan ishee irra ga'us qeeqxeetu jirti. Pirezidaantii Isaayyaas gaaffii fi deebii televezyiinii Eertiraa waliin adoolessa 19 taasisaniin biyyi isaa Yuunaayitid Isteetsi waliin michummaa horachuu ni barbaaddi jechuudhaan ibsaniiru. Pirezidaantii Isaayyaas gaaffii fi deebii kanarratti waa'ee Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaas kaasee dubbachaati ture. Mul'anni keenya waltumsuu fi hariiroo cimaa uumuu ture kan jiran pirezidaantii Isaayyaas Afawarqii haa ta'u malee mootummaa Itoophiyaa afaaniin waraana labseera jechuudhaanis mootummaa Itoophiyaatiin komate. Ajandaa waraana isaaniif jedhan kanaaf ammoo deeggarsa Faransaay, US, Yuunaayitid Arab Imireetii akka qaban dubbatu. Isaayyaas Afawarqiis gaaffii deebii kanarratti Itoophiyaan ajandaa waraanaa ishee kanaaf deeggarsa Faransaay, US fi Yuunaayitid Arab Imireetii irraa qabdu fayyadamti jechuudhaanis dubbate.
Oduu biraatiin immoo obbo Addisuu Araggaa muudama haaraa argatanii obbo Addisuu Araggaa ministeera qonnaa ta'uudhaan muudamaniiru. Muummeen ministeeraa Abiyyi Ahmad obbo Addisuu Araggaa ministeera qonnaa gochuun muudanii ibsaa waajjirri muummicha ministeeraa baaseen duraan sadarkaa pirezidaantii itti aanaatti mootummaa naannoo Oromiyaatti qindeessaa kilaastera baadiyyaa ta'uun hojjechaa kan turan obbo Addisuun Dr. Girmaa Amantee bakka bu'uudhaan ministeera qonnaa Itoophiyaa ta'uu ibseetu jira. Gama biraatiin ammoo Morokoon buufata xiyyaaraa aardii Afrikaatti isa jalqabaa ta'e ijaaruudhaaf jirti. Waancaa addunyaa keessummeessuuf kan qophaa'aa jirtu Morokoon buufata xiyyaaraa Afrikaarraa isa jalqabaa fi sadarkaa idil addunyaatti shanaffaa ta'uu danda'u piroojeektii doolaara biliyoona 8tiin jalqabuu ishee himeetu jira. Piroojeektii doolaara biliyoona 8 jalqabuun ishee himameera. Mootummaan Morokoo abbaa taayitaa buufata xiyyaaraa biyyoolessaa waliin waliigaltee irra ga'us beeksiseetu jira. Morokoon buufata xiyyaaraa Kaasaablankaa Mohammad V ammayyeessuun terminaalota haaraa ijaaruun terminaalota gurguddoo biyyattii keessaa tokko taasisuudhaan waggaatti imaltoota miiliyoona 80 qabaachuuf karoorfachuutu himame. Waliigaltee addaa kan bu'uuraalee buufata xiyyaaraa biyyattii ammayyeessuu fi fooyyessuuf kaayyeeffate guddaan kan eegamuu fi ijaarsa guddaa hojiirra oolchuuf haala mijeessuuf kan qophaa'edha. Egaa daawwattoota keenya odeeffannoowwan gaggabaaboon yeroo kanaaf isiniif qabadhe kana gammaatti dhaggeeffattanidha. Isin immoo chaanaalii keenya laayik, sheer, sabskiraayib gochuun dagatina. Yeroo biraa immoo odeeffannoo biraan akka walitti deebinutti nagaan tura.